बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल महमूदतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वाना इल्ला अलल ज़ालिमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। obboleeyyan kiyya kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota Sheek Bayaan Daawaa, obboleeyyan islaamaa kan idil addunyaatti argamtan warreen afaan kiyya kana beektan, assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. obboleeyyan kiyya kabajamoo, eegaan rabbi faarsee nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eegaan maqaa rabbiitiin eegale, eegaan maqaa rabbiitiin eegalee rabbi ol ta'e faarsee nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagaa rahmatan rabbu se booda gama haasawaa kiyyaatiin itti deebi'a. obboleeyyan kiyya kabajamoo, baga rabbi ramadaanaa guyyaa 16 nagaa lafa isin kaachise. obboleeyyan kiyya kabajamoo, har'aas dhufeetiin jira. waan maaliin dhuftee jechuun keessa hin oolamu. wanii nan dhufeen yaadachiisumaan duratti beekamuun hin dhufe. yaadachiifni har'aan tanaa maali? yaadachiisuma ramadaanaatti, yaadachiisuma khayrii irratti wal jajjabeessuuti. obboleeyyan kiyya warri duratti akkam keessa turan yeroo ramadaanni kun irra dhufe, nuti yoo har'a akkam keessa jirra jechuudha. warri duratti ummanni islaamaa ramadaanni osoo hin dhufne baatii 6 yaa rabbi ramadaanaan nu eegi tana kadhatan du'aayi bu'aa baatii ramadaan tana keessa jirtu waan beekaniif jecha hoggaa ramadaana kana baasan baatii 6 yaa rabbi nurraa qeebaliidha kadhatan. khayrii baatii tana keessa dalayne, khayrii baatii tana keessa dalayne yaa rabbi nurraa qeebalii, beek nurraa qeebalii illeen kadhaadha. warrummaan khayrii dalagataa jiru yaa rabbi nurraa qeebaliinis kadhaadha. yaa rabbi nurraa qeebalii jechaa turan jechuudha. hangan takka yaaddaman nuti warri ammaan tanaa maal keessatti argamnu? baatii ramadaan tana yogguu isin nurra dhuftu namni ammaan tana jiru nama garii rabbiin tole ooleef malee baatii tana akkuma baatii ta'an itti ilaalaa ilmaa baatuma manzuumaa keessa dhageeffatan, baatuma gartee nashiidaa adda addaa keessa dhageeffatan, baatuma akkasiitiif ta'a jechuudha. akkuma waan gartee raahaa gartee manzuumaa fi nashiidaa keessa dhageeffachuudha, waan adda addaadha yeroo furaadhaa san dhiyeeffachuudha. hanqanumaaf ta'a. obboleeyyan kiyya kabajamoo, sunillee yoo gartee waan nyaataa fi dhugaatiillee waan soomanaan oolteen keessa dhiyeeffatte waan boru si fayyadu sanillee dhiyeeffachuun gaarii. waan ati amma ramadaana kana keessa hojjatte baatii biraa keessa illee hojjachuun osuma jiru waan baatii ramadaana kana keessa hojjatte hojii jajjabduu hojjachuu qabda jechuudha. wanni baatii ramadaana keessa hojjatte baatii ramadaana waan halkan darajaa qabu keessa jiru, baatii ramadaana waan isummaanuu baatii toobaan keessa namaatee dhufu waan ta'eef baatiif jabdu jechuudha. kanatti namni ilaalu wal bira gahee doorii jeetuma bakka takka tatta'anii yeroo waan hin taanetti fixan sanirraa isin dammaysuu dhufe obboleeyyan kiyya. yogguu teeysan wanni qaaxiraa bultaniif maali? wanni qaaxiraa bulamuu qabuuf yoo quraana beekte quraana qara'uu, yoo quraana hin beekne zikrii jechuu, waliin haasawanii nagee wal gaafachuun innuma jira. rabbii ol ta'e faarsitee nagee rahmata nabi irra buuftee alayhi salaatu wassalaami akkatti soomana kana jiraachisuu qabaniin jiraachisuu qabda obboleessa kiyyaa obboleetii. tanaan siidhaama guyyaan amma duraa sirra dabre guyyaan har'aa akka sirra dabarre obboleessa. guyyaan kun beekimma
sa'aan tunis sa'a 12 ganamaarraa qabdee amma sa'a galgalaatti sirrii qabdi hundinuu waan itti danda'eef keessa qabdi. maaliif maleeyikaadhaas rabbiin nu wakkaleeti ji'a mirgaatii fi ji'a bitaa nu ta'a. baatii khayrii eega taate maleeyikaan kee haasii khatamu khayriin tee haasii khatamamtu khayriitti fufuu qabda. yoo waan biraa jechuu dadhabde aboon nurraa usaa laa ilaaha illallah warri nurra beektan nuu jaa islaamaa hojjenna namni laa ilaaha illallah beekni jira. laa ilaaha illallah muhammadun rasulullah namni kana jechuun beekni jira. laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah quba keetti jechuu danda'u qabda. subhaanallah walhamdulillah allahu akbar subhaanallah walhamdulillah allahu akbar subhaanallah walhamdulillah allahu akbar jechuu danda'u qabda. subhaanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. subhaanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. جيجو أنت قلت عليك ربنا جنة الفردوس يا ربنا جنة الفردوس. أكره نبض الورد أكره جابوا بيتين جتو وتيبلون كنوا قتتاي. عليك ربنا بفوز الدارين يا ربنا بفوز الدارين. ملكي كنتر ماني تبي كتر بيرد خارج جيرم كرم ملكي دنيا في آخرة ملكي دنيا في آخرة بوليان كي وربي سنامي كيسو وقوت أيسن namni ajandaa isinii godhee siyaasaa tokko lafa isinii darbee dooruma teessu keessa waqtii siyaasaan jirtu siyaasaa adda addaa ilmi namaa hordofuun numa jira. ka siyaasaa abaa'oo hordofuuf ka siyaasaa bilisiginnaa hordofuuf ka siyaasaa kaafaa'oo hordofu namuu yogguu rabbi kadhachuu waliin dhuftan dawaan keessan isinii fi himaa dhageeffadhaa itti fayyadama. akkana jettanii waa'ee siyaasaa walitti hin kaasina. namuu siyaasaa teessan qabadhaadha rabbi kadhachuu irratti du'aa'ii rabbi kadhachuu irratti wal ta'uu qabdan. manni kun siyaasaa walii wal duraan tuynu rabbii tokkitti haajamoodha nuti kuni rabbii tokko kadhachuu qabnaa jettanii rabbi kadhachuu irratti wal ta'uu qabdan. kana irratti ni tokkomta. yoo siyaasaa kanaa tuqeetiin siyaasaan tiyya nageen adhiifamtiin numan jirre. namni siyaasaa lafaa yeroo ramadaanaa kana lafaa sii kaase doorii keessatti bakka lamatti doorii sana adda facaasu ajandaa sii kaa'u deemu. obboleessa keenya bakka siyaasaan jirru doorii zikrii jirra. maleekaan nama zikrii godhu barbaaddi. kanaafuu zikrii godhu nurratti haa jiraattu jettee abooyo sheekni godhuu baatee sheekni siyaasaa haasawees آتي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا جياتك. deebi'ee rabbi nu haa deebi'u jiiboo akkanaan isinidhaa mayaa boleeyyan kiyya akkanaa jettee baay'een tun akka isin duran dabarre walii daddabarsaa mee fiidiyoo ati keessan walii daddabarsaa sheer godha nama hunda bira haa geessu. namoonni yuutuub gurguddaa qabdan sheer godha. namni warra akkanumatti tattaa'ee siyaasuma garaagaraatiin wal mari'annaa aboo jaarmee duraan wal jaaramuun numa jira. rabbi subhaanahu wa ta'ala duraan si jaaree jira. akkatti diin kee kana ol taasiftu haasawi diin rabbi ol nu haa fudhu ji du'aayii tana wooma afaaniin haasoytu kanaahu yaa maalikal mulki siitu mootii mootowwaniiti malakeetiitu mala keenya kana hunda caala waan bareeddu nu hundaaf taatu tanu tokkoomsitu yaa rabbi nuu kan jaadha tanarratti du'aayii godha rabbi isin haa milkeessu yaa jira keenya wallaahi hedduu dagamnee jirre hedduu
hedduu meeteen boo bakka doorin jirtu deem wooma adda addaatiin namni yeroo dabarsa rabbi kanaan tun hin jirtu ammoo rabbi rakkije adu'uuni astajib lakum nagaraddaa isiniifin qeebalaa je yoom kana na yaabboleeyyan kiyya yoo ramadaana kana guyyaa soomanaan oollaa halkan kana qamaatumaaf yaasoo adda addaa nama nu bira hin jirre faa dubbachuu badala nama si bira hin jirre haasoo itti yoo rabbi sakkatte irra hin jirtu wallaahi rabbiin kaydii siif kataba namnummaan tokko lafaa ka'i doorii keeysa yaa bowaan kana yeroon tun akkanutti hin kunnetti zikrii haa jennu jii irra kaa'i siif deemti boo yeroon sababni siif katabu maa jara ji'a kana hundaafuu ni katabu tanaafuu kaydii baatiin tun qabdu rabbi isin yaa laaffisu kaydii baatiin tun qabdu rabbi isin yaa laaffisu dhukkubsataa keessan hundaa'u rabbi isin yaa fayyisu waan ramadaanni kun qabu rabbi isin haa argachiisu gonni akkatti isin lallabuuf yaa baatiin tun baatii bareedduudha eega rabbi isin eege bara dhufu eeguu rabbi jirti tanuma keessa fayyadamaa kudhuma shanan hafe kana keessatti baatiin fursaan ramadaanaa kudhuma shanii hafe yaa obboleeyyan keenya kaaniin nu haa eegu jechaadhaa du'aa godhan jaa asumatti hin dhaabu اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا عزيز يا كريم يا الله